Foonaa dhaqu. Hundumti keessan yeroo dhibba koppiliin naa gootu. Wabsa kaan lamaaf deemsa wal dhorkinaa rakkoon keenya cimaan kanaa. Nama 10 share godhaa. Namni 5,000 galuu waan ani isinitti madhuun qaba. Safara sanatti dhalachuun qabu. Dhiiga waliin qabna. Dhiigummaa waliin qabna. Anatu itti dhiyaata. Eenyuyyuu caala baay'isee biran jira kaa. Amma fakkeenyaaf uummanni kun deemee ani viidiyoo hojjedhee uummata kana gargaarsisuun qaba taanaan anatu dhiyaata deemanii viidiyoo hojjechuuf. Uummata faana walitti si buusna. Word by word koon jedhame. Yoo barbaanne uummata faana walitti si buusna jedhan. Ani immoo uummata koo faana maaliifan walitti bu'a? Namni dhiiga isaa faana walitti bu'a? Walitti hin bu'u. Kanaaf geemii keenya taphannee uummatni keenya gargaaramuu qaba. Sirriitti gargaaramuu qaba. Biyyan jira. Uummata walitti qabee uummata naannoo sanatti kabaja qabu. Akka akkaawuntii banan goonee uummata ni gargaarsina. Adda durummaan uummata kana gargaarsiisanii. Adda durummaan TikTok irratti otoo hin ta'in baank akkaawuntii bannee akka Oromoon hundi itti hirmaatu goonee uummata kana gargaarsisna. Nan gargaarsisa. Dirqama koo waan ta'eef. Dirqama kooti. Kun it's not an option. Kanan dhiisu, kanan qabu, kanan gadhiisu miti. Dhugaa waa'ee uummata haasofna taanaan uummata kana gargaaruun, uummata kana gargaarsisuun dirqama kooti, dirqama Oromummaa. Dhiiga waliin qabna uummata kana faana. Dhiiga kootu, dhiiga na keessa socho'uutu dhaqna isaanii keessa socho'a. Isaan buqqaan ta'an wajjinan buqqaa'e. Isaan du'aa jiru taanaan wajjinan du'a. Wajjinan eenyu Shaashamanneef Amboo anaaf tokko bakka tokko. Amma bar namni maal barbaade seetan raachee dhiibnee kan ganda tokko goonaa jechuu barbaadan bar. Dhugaa Rabbi. Ani ganda hin qabu. Hin qabu. An kan hunduma keessaniiti. Uummata koo na dhagaa waa'ee geemii kanaa. Geemii kana amma warri riikard gochuu barbaadan waa'ee geemii kanaa dhagaa. Geemii kana ji'a 3 dura qabadheen. Geemii kana qabadhee geemii qabadheeraa obboloota koo viidiyoo naa hojjedha jennaan inni kan hin dide. Sa'aatii 4 irratti gargaarsa jalqabsiisuu danda'a. Lakki wanti kun uummata faanas walitti siin buusu raachuu koo. Ana soddaa kee amanii. Raachuu wallaahi ani sin jaalladha naan jedhe live irratti. Ana tuutti arrabsamaa. Raachuu koo wallaahi si jaalladha naan jedhe. Dhugaa Rabbiin live irratti baay'isee. Wanti deemaa jiru kan akka ta'ettan beeka. Achi har'a gaafa ijoolleen wal arrabsan nan ilaale. Ani warri maal jedheera? Warri na jaallattan. Anaaf jettanis ta'e, waa'ee koof jettanis ta'e, waa'ee kamiifuu jettanii nama wajjin waliin arrabsina. Hin barbaadu. Eeyyam dhugaa Waaqayyo, dhugaa Waaqa jiraataa, Waaqni arga. Akka anaaf jettanis ta'e, waa'ee kootiif jettanii akka nama faana wal arrabsitan ani hin barbaadu. Dhugaa hin barbaadu. Homaa naaf hin godhu. Guyyaa 8 dura qabame geemiin kun. Asli koo. Maaliif amma fakkeenyaaf guyyaa koo ta'uu mannaa deddeebiseen akkas jedhe. Asli koo maal ta'a? Qidaamee sadarbe maaliif hin ta'u? Asli koo ishii sanbata maaliif hin ta'u? Ishii gaafa wiixataa maaliif hin ta'u? Ishii gaafa kibxataa maaliif hin ta'u?
ishi gaafa roobii maaliif hin ta'u asli qoshi maaliif gaafa kamisaan ta'u maaliif dirqama guyyaa kootti gochuun barbaadameen jedheen guyyaa sagalii dura murteessan bar dhugaa rabbii ummanni kun buqqaa'eera gargaarsa tattamaatu barbaachisa guyyaa sana hundallee gochuun hin barbaachisu jedheeni achi walii galanii nooraache asli ndoom nan jirjiisiisa rakkoon hin jiru naan jechaa ture achi amma ga'e lakki ish rakkoon qabu yoggaa akkas ta'e rakkoon hin jiru iddanaan geemii taphadhee booda walumaan dhufne ummata kana gargaarsisneen asliin guyyuma kana filatan ana hammeenya dubbatuna argitanii beektu injaaladhu bar namni gaafa wal arrabsu namni maaf wal arrabsa namni maaliif walitti ga'a hin barbaadu bar dhugaa hin barbaadu akka wal arrabsitan hin barbaadu boru malee guyyaa tokko namni hundumtuu akka nafaana dhaabbatu nan beeka akka muullee nan beeka Fatih ko ilibbi kilis I love you Fatih I love you now ani raachuu keessan mucaa keessan isa sin baay'ee jaallattan mucaa keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan tiriidantii oromoo qoraasuma dhiiraa raachuu keessan kan oromooti bakka